راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سور قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قداتين هر أسنجا ولترجعني جر نمتشات أصول جاءه بشان فرته بيتا هاي لقني بادية قيسا خني ويتجناها لان قوتي لا ومنس خنوان بيخوف وقارو من قدان جرو لقرا فقاته inni garuu haajaaf amna deemee wayita gala deebi'u karaa cahuun dhabee itti seene. Yoo laga ce'ee galuu dadhabe irbaata waraabessaa ta'a dhuga. Saniif laga muka gurguddaa buqqisee daddarbaa deemuun keessa limee gama cahuuf carraaqe garuu keessaa bahuu dadhabe. Tole. Hawaasni naannootis waan inni keessa jiru arkinaan dirmannaaf itti fiigan. Nama hedduun harka wal qabanii isa bishaan keessaa baasuudhaaf harkatti hiixatan. Dadda fi as hiixadhu harka kee as khannadhu harka si qabna ja'aniin. Namtichi garuu harkatti khannuu didee bishaan keessatti hafe. Xiqqoo booda dambaliin bishaanii buttee isaan qotte. Akkasitti reefkasaatis barbaadanii dhaban. Magan maaliif harkatti kennuu dide namtichi du'uu barbaada? Ummataas tanaatu dhibe. Namtichi maaliif harka nutti khannuu didee ifa laaqa ja'anii wal gaggaafatan. Eegasii ka'anii galanii dubbii jaartiin gahan. Kunoo jaarsi kee osoo nuti harka khannadhuu isaan jennu didee ifa laaqe. Harkaas khannadhu harkifnee si baafna jennaan nu didee du'ee ja'aniin. Tole. Jaartiin ummatatti dallantee ijjitee booche. Jaarsa kiyya isintu narraa ajjeese. Badiin teessanumaa jetteen. Maali badiin isaanii? Isin amala jaarsa kiyyaan beeytanii. Amata meeqa ganda kana keessa waliin jiraattan. Inni jecha hundara jecha as khanna jettu jibba. Waa khannuun jaalatu. Harka as khanni jechuunii dhiiftanii maaliif hoodhu harka keenya qabadhu jechuunii dhabdanii jetteen. Subhaanallah hangana hunda qorqodaadha jechuu. Waa khannura du'a fidhate fakkaata. Rabbi tana nuu haadidu. Qabeenya walitti qabee hundaa dhiisee biraa godaane ka. Amalli nama bare naman dhiisu gaa. Doyinummaan daangaa dabarte nama waaqisaasus nama gootii beeki. Qorqodaan lubbuu ifitti doyinoomee agabuu if bulchu akkamitti waaqisaasaatiis. Biyya Faranjii keessa special offer jechuu tokkotu jira. Yeroo garii buy one get one for free jedhan. Tokko bittee tokko bilaasha fudhatta jechuudha. Yeroo garii meeshaa irratti hafee namni bituu dideefaa akkas godhanii tooftaa saniin ofirraa baasan. Namni keenya immoo waan akkanaan beeku. Fakkeenyaaf namni muuza gurguru tokko muuza habbaa takka yoo birrii takkaan gurgure. Gaafa muuzni sun hammaachuu eegalees gatii isaan hir'isu. Osuma muuzni gurraachomutti jiru usee bira ta'a. Muuza gurraachomee tortore ammoo namni irraa bitu hin jiru. Akkasitti namni irraa bitu dhabamee israafata hajatta. Silaa gaafa muuzni halluu jijjiirachuu eegalu habbaa lama qarshii takkaan osoo gurguree irratti nafuu barra. Yoo habbaa lama qarshii takkaan gurgure ni kasaaragaa. Yoo muuzni guutuun gurraachatee shame guutuu kasaaraa mire guutuu kasaaruu irra walakkama kasaaruu wayya. Dhuga jette. Tun tooftaa nama hedduu jalaa dhokatte. Ammas waan gama elektirooniksii kanatti namni keenya waan hedduu dogongora. Mee dogongora akkam? Yeroo garii namni biyya Faranjiitii dhufu laaptooppii namaa fidee dhufa. Namni keenya laaptooppii alarraa dhufe kana if dura gatii qaaliin gurguradha jedhee ol kaaya. Namni keenya koompitara kana haalaan fayyadamuun beeku. Akka ijoolleen hin tuyne fageessanii ol kaayan. Amata hedduu booda yoo mallaqatti hajamanii gurguruuf gaffuudhan teekinooloojii yeroon irra dabre ta'a. Yoo magaalaa geessanis namni bitu hin jiru. Yooma gurgurames gatii laaftuun gurgurama. Telefoonni haareenii arra doolaara kumaan gurguramu amata takka booda doolaara 500 yoo 600. Amata lama booda ammoo namni bituu dhabamuu mala. Mee arraa Samsungii Galaxy S3 yookiin S4 namni bitu ni jira. Garuu telefoonni kun yeroo sanitti qaalii ture beeki. Arra garuu maallaqa xiqqaan telefoona gaggaarii kana caalu bituu ni danda'ama. Kanaafuu waa hunda akka dahabaatti bitanii ol kaayuun khasaaraa qabaachuu danda'a jechuudha. Gorsa bareedaadha. Mee egaa hangana jenne kallattumaan gama sagantaa teenyaatti haaseennu. Tole, arri guyyaan Rajab 11 bara 1443 akka lakkoofsa jiraatti. Februaarii 13 bara 2021 akka lakkoofsa milaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo gurraandhala 6 bara 2014 hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora
qalbii. Farihaan yaalaa ni beeyta? Sigaaraa xuuxan baanta? Lakkii bineensa yaalaa jedhamu. Footoo irratti argee jira. Abduu Naasir Tufaa irra waa'ee dhimma bineensa yaalaa kana qopheeffate. Siidaa guddaa meetira 182 lafarraa ol dheeratu argitanii beeytu? Siidaan kun fooqii sadarkaa 40 qabu wal qixa. Quba qabdu teenyaarraatiin dhimma siidaa kanaa isiniif dhiheessina. Mahdiin eega jaartiin duraa irraa duuteen booda jaartii biroo fuudhuuf yaadutti jira. Muftiin ammoo guyyuu itti deddeebi'ee intala tana fuudhii ja'an. Diraamaa irraa keessatti hoo maaltu mudachuuf deema laata? Diraamaa irra goolabamuus sa'aasaa eeynee isiniif dhiheessina. Soora qalbii guyyaa irraa keessatti qophiilee isin bohaarsaa barumsa isinii dabarsan hedduu harkaa isinii qabna. Hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jechaa amma gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riiqisunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riiqisunnaa. Maqaan kee Aatu Qahaa jedhama. Iyyannoon tii akkasii gadiiti. Intal kiristaanaa takkattu si jaaladhaa naan jetti. Anammoo jaalalisii hin qabu. Yoo na wajjiin bultii jaaruu feeti siif islaamayaa naan jettee natti dubbatti. Mee maal na gorsitan? Intalli tun diin islaam jaalattee osoo hin taane anumatti heerumuuf jecha islaamummaa qabachuu feeti. Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee maal dhaamtaa Fariyaa? Deebisaa hin nu kennee bar. Maal jedhee? An jaalalisii hin qabu jedheemi. Jedhe garuu isiin isaaf jecha islaamummaa qabachuu feetire. Yoo dhugaan islaamummaa qabachuu feete isa eeguun hin barbaachisu. Osoma isatti neerumiin shahaadaa qabattu. Gaafa san isiin muslima taate. Eegesiin islaamummaa qabattee boodas murtiin harka isaa jirti. Bultii wajji jaaruuf wanti laallata waan hedduu. Nama umrii guutuu wajjin jiraachuuf deemu sirriitti laallachuu qaba. Haala amal isii, diini isii, bifa isiitii fi wanta birootis ni jirti. Gurbaan kun intala tana jaalatee gaggabaaf hin jiru. Fedhii isii hin qabu. Kanaafuu wanti rakkoo jabduutti ta'u waan jiru natti hin fakkaatu. Waan haftee gama abbaa murtii dabarsina. Hayyee iyyannoo lammaffaa dhiyeessati. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaa kiyya himuun barbaadu. Iyyannoon tiyya haalaan gabaabduudha. Anama dura nikaa hidhadhee ture. Jaarsi kiyya guyyama nikaa nuuf godhan san intala biroo wajjin haraama dalaguu isaa dhagaye. Dubbii tana ragaa qabatamaan mirkaneeffadhe. Inni si waakkanne. Nikaan keenya ni jira moo hin jiru. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan abbaas? Kun garuu nama akkamiiti? Osoo fuudhaaf nikaa hidhatu zina dalaga. Hedduu nama dhiba amallee ilma namaa. Garuu hukumiin isaa tam jala seenti laata akka shari'aa islaamaatti. Warra dhibba garafamu keessa jira moo warra dhagaan cafaqamu keessa jira? Garuu wanti laalamu ni jirnatti fakkaata. Mee maaltu laalama? Yeroon inni haraam dalage yeroo akkam fakkeenyaaf ganam haraam dalage sa'aa boodiyoo nikaa godhate. Yeroo zina dalagsanitti inni nam bultii jaar keessa waan jirnatti hin fakkaatu. Akkasuma fakkaatti dubbiin. Garuu hukumii abbaa murtiitiif dhiisna. Nuti hukumii keessan seennu. Tole dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan dhaggeeffachaa jirtan kun raadiyoo Nuuran Hudaa sagantaa soor qalbii qophii dhadda jaalalaatti iyyannoon riiqisunnaa ka guyyaa har'aa kanum amgam dhadda jaalalaatti tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. Dhadda jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhadda jaalalaa. Maqaan kee Awwal jedhama. Iyyannoon tii akkasii gadiiti. Intalta akka wajii wal jaalannee karaa shari'aatiin nikaa godhannee turtii baatii ja'a booda waan nam rifachiisu tokko dhagaye. Intalli tun osoo natti hin heerumin dur gurbaa tokko wajiin haraamaan walitti dabalamaa turuu isaanii naaf himan. Sanbiras tartee gurbaa kanarraa ulfooftee ofirraa baasuu isii ragaan mirkaneeffadhe. Wanti kun hammiilee na cabse. Garuu hammiilee isii eeguuf jecha osoo itti hin himin usee wajjin jiraadhe. Haal kanaan waggaa tokko guutuu wajjin jiraan. Turtii yeroo kanaa keessatti dubbiin tun sammuu keessa na haqamuu diddi. Gaaf tokko obsi dhabee yaamee itti him. Garuu isii ni waakkatti. Ni kijiban. An waan akkanaa hin beekuu naan jetti. An footoo fi viidiyoo isiin gurbaa wajjin ka'aa turti waan qabuuf jawaalarraa banee itti mul'isi.
lakki tun dhugaa miti fakkeessanii hojjetan malee dhugaa miti naan jetti. Dhugaa ani jaan arku waakkachuun isii hedduu na dallansiise. Achi booda isii achumatti dhiisee intal biroo fuudhee wajjin jiraachuu jira. Intal amma fuudherraa ilmaan lama argadhee jira. Dhiyootan jaartiin tiita duraa sun natti bilbiltee nikahaa kee ofirraa buuseeraa naan jetti. Akkamitti jedhee gaafadhe. Qaadii shari'aa bir dhaqee ofirraa buusee naan jetti. Kijiba dhiisii yoo heerumuu barbaade namsiif ta'u biyyarraa filadhu. Yoo san anuu nikahaa sirraa buusa. Yookaan kootu na wajjin jiraadhu badii kee hunda siif dhiisaa jedheen. Isiin garuu ni diddi. Annam jaartii qabu wajjin hin jiraadhu abadan naan jetti. Angam kiyyaa waan danda'u gorsee jira. Waan itti balleessu takkallee hin qabu. Isiin garuu si wajjin jiraachuu hin fedhuu jetti. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Namni gariin ofumaa ragaa ofirratti baha bar. Mee akkamitti ragaa ofirratti bahe? Jalqaba isii na dallansiisnaan isii dhiisee deemee intala biroo fuudhe jedheemi. Boodarraa ammoo waan itti balleesse takkallee hin qabu jedhe. Eega jaartii lammaffaa fuudhee ta duraan ni gatee jechuu bar. Tunuu badi guddoo dallansuu qofaaf jaartii duraa dhiisee deemee jaartii biroo fuudhe. Akka yennoo isaa irraa hubannutti jarri bakka adda addaa jiraatan bilbilaan akka nikaa ofirraa buusteetti himte. Inni isii irraanfatee jiru ofii oofuutti jira. Gama birootiin waan inni jedheerraa waan ajaa'ibi tokkotu jira. Mee maal sun? Yoo heerumuu feete nama siif ta'u biyyarraa fidadhu. Yoo san an nikaa sirraa buusa jedheen. Maal inni abbaa isiiti moo maal? Jaarsa isatu filaafi aangoon isaa lama qofa. Yoo hojii jiraachuu fedhe hojii jiraachuu. Yoon feene ammoo nikaa irraa buusuudha. Jaarsa isiif ta'uu fi bakka jaarsi irraa dhufuu qabu isitu murteeffata malee isaa miti. Dubbii ilaallattuu miti. Mee waan hafti gamabba murtii dabarsinaa ati iyyannoo xumuraa dhiyeessi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaya jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophii raadiyoo Nuural Hudaa. Maqaa kiyya himachuun fedhu. Sagantaa keessan haalaan hordofa. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Ani abbaa manaa qaba. Eega bultii jaarree amata 12. Garuu waggaa 2 qofa hojii jiraanne. Ilmoo takka argannee jirra. Abbaan manaa kiyya biyya jira. An biyya ormaa keessa jira. Amata 10 biyya ormaa keessa ture. Anaaf jaarsi kiyya waan takka irratti walii galuu dadhabne. Yeroo hundaa kootu galee xiqqoo as turtee deebita naan jedha. An ammoo abadan hin ta'u jedhaan. Yoo galee as hin deebi'u yookiin hin galu jedheen. Inni garuu abadan dhuftee asitti hafuun qabdu. Galtee xiqqoo nu bira turtee achi deebitee hojjettaa naan jedha. Sababuma kanaaf abbaa warraa kiyya jaalaltii isaatu na keessaa baddee jirti. Garuu biyya ormaatti umuriin irraa dhumte. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha galatoomaa. Hayyee maal jettaan abbaas? Dubbiin laaftuudha bar. Akkamitti? Ustee kaatee galti. Eega galtee booda abadan kophaa kii ka'ee biyya ormaa hin deemuu jettiin. Dirqiin ka'ii deemi jechuun hin jirtu. Garuu waatu jira. Mee maaltu jira? Jaarsi isii kun yoo isiin akka irraa deemtu barbaade manatti ni gaya dhorka. Ganama galgala itti qoxxisa. Akka isiin ganda sanitti gammachuu dhabdu godha. Yoo san isiin of jibbite kaatee deemti jettaa? Isiin tana sodaatti natti fakkaata. Dhiira hedduutu intala kanatti gubee biyyaa baasa. Akka hundattuu isiif wanti gaariin biyyumatti galuudha. Waan hafti gamobbaa murtii dabarsina. Dhageeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf qopheeffanne hanganuma. Hayyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Raadiyoon Nuural Hudaa sagantaa 744ffaa dhaggeeffachuutti jirtanii soorri qalbii isin bohaarsaa akka jiru abdii qabna. Obboleewwan keenya kan Saawud Arabiyaa keessatti hidhaarra jiran Rabbiin hidhaarraa isin haa baasu jenna. Hidhaan haalaan hamtuudha. Rabbiin tumsa isaatiin isin bira haa dhaabbatu. Dhageeffattoonni keenyas obboleewwan teenyaaf du'aa akka gootan gamanumaan isin yaadachiisaa gama qophii tafakkur isin dabarsina. Rabbiin dandeettii isaatiin nuuf haa dirmatu. Hawaasa keenya kan hidhaa keessa jiru hidhaarraa nuuf haa baasu. Rakkoo uummanni keenya keessa jiru hoggaa garuu garaatu nu bada. Ta'us waan goonu takka illee hin qabnu. Wanni nuti ammatti harkaa qabnu du'aa qofa. Kadhaa Rabbiitiin halkanii guyyaa isin bira jirra obboleeyyan keenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أردفتو تقبي تفكر في ربي قداتين أردس قبي وممالم ربي كيسة داو وانم كباديم اسن اتدي بيجرم يمالكي نيارداتين أردي أفريكا كيسنا نفنم وممم نيالا جرمون والبرم بنيسم نيالا جرمو بيتين كيسة سنجرم غرو قبي أردا كيستم كالالوف ديمنم نيالا بيتين يتم بينومتم
Niyaalaan Itoophiyaa keessa jiruufim inni har'a laallu adda adda. Kan Itoophiyaa keessa maawunteen Niyaalaa yookiin Baalbook jedhama. Kan qophii har'aa keessatti ilaallu kun ammoo Niyaalaa jedhamuun yaamama. Wanti isaan wal fakkeessu jiraatus garaagarummaatu jidduu isaanii jira. Uumamni Niyaalaa har'a ilaallu kun sanyiiwwan Boovideem jedhaman keessa isa tokko. Niyaalaa fi uumamni kuduu jedhamu akkaan wal fakkaatu. Bifti isaaniitis walitti dhiyaata. Haa ta'u malee sanyiiwwan garaagaraati. Kuduun sanyiiwwan arroolee jedhaman beekaman keessa isa irra guddaadha. Uumamni Niyaalaa har'aaf isinii filadhe soorataaf jecha bineensa waliin jiraatus ni qaba. Anis waan rabbiin naaf laaffise walitti kurfeeffadhe isiniif qooda. Haga xumuraatti na waliin turan affeerraa kiyya. Kormaa fi dhaltuun Niyaalaa garaagarummaa qabu. Dhaltuun uumama diir jedhamuun wal fakkaatti. Gaafan qabdu dheerinni isiitis seentimeetira 90 caalu. Bifti gogaa isiidha magaala gara diimaa dabuudha. Dagalee irraan ammoo sarara adaadiim aga garaatti sararame kan 10 ta'uu qabdi. Akkasumas rifeensi gurraachi akka guttiyyee jiru mataa irraa kaasee aga dugdaatti qal'atee argama. Kormaan gaafa umriin xiqqaa dhaltuun wal fakkaata. Yeroo xiqqeennaatti dhaltuu fakkaachuun kormaaf faayidaa hedduu qaba. Yeroo tibbiin wal hormaataa gahe kormaan gurguddaan kormaa xixiqqoo ari'ee qubsuma san keessaa baasa. Kanaafuu ilmooleen aga guddatanii of danda'anitti dhaltuu waan fakkaataniif haadhuma waliin turu. Adaduma guddataa deemaniin rifeensi gogaa isaanii gara gurraachaatti jijjiirama. Sararri adiin dagaleedhaan tures irraa bada. Gaafni dheeraan micciiramaanis irratti biqila. Gaafni kun aga seentimeetira 80 dheerachuu danda'a. Dheerinni qaama kan kormaa haga meetira 1.1 ol dabala. Qotteewwan isaa jilbaa gadi jiran gara keellootti jijjiiramu. Duyda gubbaa fi garaa jalaa akkasumas mormaa fi gara duubaatis rifeensa dheeraa biqilcha. Dhaltuuleen Niyaalaa gamtaan jiraachuu filatu. Qubsumni tokkos miseensota aga 30 qabaachuu danda'a. Kormaan adaduma guddataa deemuun jireenya kophaa jiraachuu filata. Uumamni kun uumama saalfataa fi sodaataadha. Kanaaf jecha ilma namaa fi bineensota biraa jalaallee ni dhokata. Rizqii isaatis wayita lafti bariituu fi dhiitu akkasumas yeroo halkanii barbaadata. Yeroo guyyaa immoo ho'aa fi diina jalaa mukaa fi wantoota garaagaraa jalatti dhokachuudhaan dabarsa. Niyaalaan sanyii jaldeessa kan baabuun jedhamutti dhiyaatee jiraata. Jaldeessi kunis muka gubbaa bahee firiiwwan mukaa muruudhaan Niyaalaadhaaf gad darba. Niyaalaan uumama akka arroolee fi bosonuuti. Sagaleen isaa garuu sagalee sareetiin walitti dhiyaata. Yeroo rakkoon isa mudatu dutuudhaan miseensota kaan walitti dhaamsa dabarsa. Akkasumas diina sanii sodaachisuudhaaf yaala. Niyaalaan jireenyaaf naannoo bosonaa filata. Naannoo ho'aa kan mukkeenii fi marga gaggabaaboo qabu keessa jiraata. Sanyiileen gariin kan gaarreen ol ka'oo irra jiraatanis ni jiru. Uumamni kun naannoo bishaanii fi lagni jiru keessa jiraachuu filata. Hedduminaan biyyoota Afrikaa gama kibbaa keessatti argama. Maalaawii, Moozaambiik, Afrikaa kibbaa fi Zimbaabuwee keessatti hedduminaan kan argamu yoo ta'u, biyyoota baha Afrikaa fi kibba baha Afrikaa keessatti argaman keessattis amma murtaa'een ni argama. Akkuma sanyiiwwan arroolee Niyaalaanis warra marga sooratan keessatti ramadama. Sanyiiwwan biqiltoota hedduminaan soorata. Firiiwwan ililliim baalaa fi margas ni dheeda. Uumamni kun bishaan malee yeroo dheeraaf turuu danda'a. Bishaan isa barbaachisu sooratuma sooratu keessa argata. Gama biraatiin Niyaalaan diina hedduu qaba. Leencim, sardiidnim, waraabessii fi qeerransim warra uumama kana adamsanii sooratan keessa warra ijoora. Allaattiiwwan gurguddaan ilmoolee xixiqqoo jalaa butuudhaan sooratu. Ilmi namaatis foonii fi gaafa isaa dheeraasaniif jecha adamsee ajjeesa.
dabalataanis sababa babal'ifannaa lafaatiif jecha ilmi namaa qubsuma hedduu jalaa saamuu irratti argama. Kun ammoo akka soorataaf hedduu qubannaa dhabu isa taasisuu irratti argama. Bineensota dhibee garagaraatiif saaxilaman keessa niyaalaan isa tokko. Dhibeewwan daddarbaan hedduun lakkoofsa uumama kanaa xiqqeessuu irratti argamanii ammaan tanam niyaalaan 36,500 ta'an akka jiran himamaa jira. Sababa kanaafis uumamaalim lakkoofsa hedduu xiqqaa ta'e qaban keessa isa tokko. Yeroo wal hormaataatti kormaawwan dhaltuu irratti wal lolu gaafa dheeraa saniin wal dira wal miidhuu danda'anii kan injifatame dhiisee deema. Haala kanaan kormaan tokko dhaltuuwwan hedduu waliin wal qunnamtee wal hormaataa raawwachuu danda'a. Niyaalaan wal qunnamtee wal hormaataa waggaa guutuu geggeessa. Haa ta'u malee tibba arfaasaa keessa ni heddummaata. Rimeen dhaltuu niyaalaa ji'oota 7 tura. Yeroo tokkoonis ilmoota akkatu dhalata. Dhaltuun wayita dhaluuf taatu miseensota kaawwan irraa adda fooyamtee kophatti baati. Ilmoosiitis dhaltee dhoksiti. Ilmoon guyyoota 18 bakka sanii hin baatu. Haatis bakka sanitti deddeebi'a ilmoosii hoosifti. Guyyaa 18 booda haadha waliin deemuu jalqabdi. Ilmooleen gaafa 7 guutan ni guufamu. Ilmooleen dhalatan kormaa yoo ta'an aga gaafa haatim rimaa qabattuutti waliin turu. Gaafa san kormaan gurguddaan dhufe ilmoolee kanneen kormaa ta'uu yoo beeke garee san keessaa ari'a. Dhaltuuleen garuu aga xumuraatti haadha isaanii waliin turuu danda'u. Ayyama rabbiitiin niyaalaan aga waggaa 19 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffadhe aganuma yoo fedhii rabbii guddaa taatiin torban uumama biroo qabadhee isinitti deebi'a. Hangasiif qophiilee afaan wajjin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jecha asumaan nagayaa isinitti dhaammadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Addunyaan seenaawwan garagaraa hedduu keessa dabarte. Seenaa waraanaa hedduu qabdi. Kan humna qabu boortaan lafa gabroonfatee bulcha. Warri gabroome ammoo fincilee gabrummaa ifirraa fonqolchuudhaaf yaalii godha. Yeroo tanatti qabsaawaa hedduutu kufa. Gariinis bu'aa qabsoosaa arkuu danda'a. Dhaloonni boodaan dhufu ammoo seenaawwan akkanaa ittiin yaadatuudhaaf jecha siidaa tolcha. Siidaa tolchuun akka islaamaatti dhorkaadha. Ta'us biyyoonni addunyaa hedduun gootota isaanii ittiin yaadachuuf siidaa tolchan. Inumaa ammaan tana biitii siidaa hin qabne dachirra akka waan hin jirreeti. Hundinuu siidaa seenaa fi duudhaa kiyyanaaf ibsa jedhu tolfatee qaba. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee siidaa guddicha dachii tanaarratti qabxii muraasa gurra isin buufna. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Statue of Unity yookiin ammoo siidaa tokkummaa jedhama. Indiyaa kutaa Gujiraat keessatti argama. Siidaan kun nama Sardar Vallabhbhai Patel yookiin ammoo Sardar Patel jedhamu yaadachuudhaaf suuraa isaatiin ijaarame. Siidaan kun maqaa isaatiin osoo hin taane maqaa siidaa tokkummaa jedhamuun waamama. Sardar Patel namoota Indiyaa kolonii Ingilizii jalaa baasuudhaaf qabsaa'an keessaa isa tokko. Yeroo Ingiliz Indiyaa gadi dhiistee bahuuf taatu naannoon arraantana Indiyaa jedhamuun beekamuun naannolee 562 kan mootummaawwan xixiqqoo 562 bultu qaba. Yeroo kanatti nama Sardar Patel jedhamu kanaaf dirqamni naannolee kanneen tokkoomsuu itti kenname. Bulchitoota naannoo 562 dubbisuun amansiisee Indiyaa tokkoomte jala akka seenan godhe. Kanaafis seenaan isaa bara baraan yaadatama. Siidaan kunis maqaa isaatiin osoo hin taane dalagaa isaa kan Indiyaa tokkoomsuuf hojjeteef jecha Statue of Unity yookiin ammoo siidaa tokkummaa jedhanii moggaasan. Statue of Unity'n siidaa guddichaa fi dheeraa dachii tanaati. Siidaan kun meetira 182 dheerata. Siidaan kun gamoo baankii biyyoolessa Itiyoophiyaa kan magaalaa Finfinneetti argamu meetira 26 qofaan hanqata jechuudha. Gamoon baankii biyyoolessa Itiyoophiyaa kun meetira 209.3 kan dheeratu hoggaato fooqii sadarkaa 46 qaba. Siidaa tokkummaa kan Indiyaa keessa jiru kana osoo fidanii fooqii Finfinnee tana bira dhaabanii hanga gamoo sadarkaa 40ffaa ni dheerata jechuudha.
Walumaa galatti siidaan kun haalaan guddaadha. Namni tokko siidaa kana bira yoo dhaabbate qeensa quba miila siidaa kanaa harkaan hiixatee hin dhaqqabu. Amma dura siidaa dheeraa addunyaa tanaa ja'amuun kan beekamu isa Chaayinaa keessatti argamuu fi kan Spring Temple Buddha ja'amu ture. Siidaan kun meetira 153 dheerata. Siidaan tokkummaa Indiyaa keessatti ijaarame ammoo siidaa Chaayinaa kana meetira 29 caala. Akkasumas siidaa akkaan beekamaa fi Ameerikaa kutaa New York keessatti kan argamu Statue of Liberty isa ja'amu meetira 89 caala. Bu'urri Statue of Unity meetira 53 dheerata. Kana gubbaan siidaan Sardaar Patel kan meetira 182 dheeratu ijaarame. Statue of Unity ijaaruudhaaf wantoota ajaa'ibaa godhaman keessaa lammiileen Indiyaa hedduun irratti akka hirmaatan godhuudha. Kutaawwan Indiyaa hundarraa qonnaan bultoonni miliyoona 100 ta'an ijaarsa siidaa kanaa irratti akka hirmaatan taasifameera. Qonnaan bultoonni kunniin sibiila xixiqqaa siidaa kanaaf ta'u akka gumaachan taasifame. Haaluma kanaan bu'urri siidaa kanaa sibiila qonnaan bultoota kanneen irraa guurameen ijaarame. Ulfaatinni sibiila qonnaan bultoota irraa guuramee yoo olitti hidhamu kiloogiraama 129 ta'a. Sibiilota xixiqqaa kanneen lammiilee Indiyaa irraa walitti guuruun qofti yeroo waggaa 2 fudhate. San booda sibiilota kanneen walitti baqsuudhaan bu'urri siidaa kanaa akka sibiila kanaan ijaaramu taasifame. Siidaan tokkummaa ammaaf bifti isaa magaala. Sibiila nahasa ja'amuun kan uwwifame siidaan kun waggaa 100 keessatti gara bifa magariisaatti jijjiirama ja'amee eegama. Siidaawwan bifa jijjiirachuun isaanii waan beekamaadha. Siidaan beekamaan Ameerikaa kutaa New York keessatti argamuu fi yeroo jalqaba ijaaramu bifti isaa daalacha ture. Haa ta'u malee waggaa 30 keessatti gara magariisaatti jijjiirame. Inni Indiyaa keessaa kunis waggaa 100 keessatti magariisa ta'a ja'amee tilmaamama. Kanaaf ammoo sababaan sirna oksideeshin ja'amu. Sirni kun yoo keemikaalonni garagaraa oksijiinaan walitti laaqaman mudata. Siidaan kun akka siidaa hedduu dhagaarraa bocamee hin ijaaramne. Ijaarmeen isaa fooqii gurguddaan wal fakkaata. Akkuma fooqii gurguddaa keessi isaa kutaalee garagaraatti qoodamee jira. Namni siidaa kana keessa seenee daawwachuu danda'a. Kutaan duraa haga jilba isaatti argama. Kun muuziyeemii fi kutaawwan agarsiisa garagaraa kan qabudha. Kutaan kun guyyaa guyyaan namoota 15,000 ta'an keessummeessuu danda'a. Suuraaleen garagaraa 2,000, dookumantiiwwan 40,000 fi viidiyooleen seenaa Sardaar Patel mul'isan hedduun kutaa kana keessatti argamu. Jilba isaatti irraa kaasee hanga naannoo laphee isaatti kan jiru kutaa namni keessa seenuu miti. Haa ta'u malee liiftiin hanga kutaa gaalaarii nama geessu as keessaan dabra. San booda yeroo meetira 153 irra gahu ni dhaabbata. Liiftiin 4 siidaa kana keessatti kan argamu yoo ta'u, inni tokko yeroo tokkoon namoota 26 qabatee sakandii 30 keessatti meetira 153 irra geessa. Yeroo tokkoonis namoonni 200 bakka meetira 153 kanarra qubatuu danda'u. Bakka kanarraa gaarrenii fi teessuma naannoo Gujiraat daawwachuu danda'an. Bakka agarsiisaa kanaan booda namni dabruu hin danda'u. Hunduu bakka meetira 153 kanatti dhaabbata. Achi booda kan argamu ceekuu fi mataa siidaati. Siidaan tokkummaa kun hollannaa lafaatii fi obomboleettii guddaas akka damdamatu godhamee ijaarame. Obomboleettii sa'atii tokko keessatti meetira 60 fiiguu damdamatee dhaabbatuu danda'a. Saffisni bubbeedhaa kana caalaa dabalaan siidaan guddichi dachii tanaa kun ni barbadaa'u jechuudha. Akkasuma hollannaa lafaa Riiktar iskeela 6.5 ta'us damdamatuu danda'a. Akka tasaa tahee rakkoon kunniin lamaan wal faanaas tahee kopha kophaa yoo mudatan siidaan doolaarri miliyoonni 450 yookaan birriin biliyooni 22 ol ta'u itti dhangalaafame kun barbadaawee daaratti makama. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiyeessaa turreerraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessine gama xumuraatti dhiyaannee jirra. Amma gama diraamaatti ceena. Diraamaan mata duree tunis ni dabarti ja'uun dhiyaatu. Kutaan 25ffaa fi kan xumuraa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadha. Hayaahuma tunis ni dabarti kan Rabbi murteesse tan biraanii dhufti. Hayaahuma tunis dhuma qotti lubbuu ani haqxe inshallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaadir Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayaahuma tunis ni dabarti.
takbiiraan dhufti tarraabbiin murteeyse takbiiraan dhufti. Tunis ni dabarti qooda lammaffaa kutaa 25ffaa fi kutaa xumuraa. Awwa dhugoomsa salaamtallee son jenne siin taasisu. Hin jenne dhiiroo. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maal taate garuu sirriin jirtu? Lakki nagayaan waa'uma saahiba kiyyaa tokkoon na yaachisa malee. Maal inni? Dhimma marwaan tokko rabbi isaa haa milkeessu. Bagana yaadachiste yaa booruu zamaan hin geessine. Ni dheeyna kaa inshaallah. Namallee natti hin fidinaan majee. Maaliif? Anaaf bilisee wajji dheeyna jeetii yaadu jira. Hayyaa michiyyoo sanii hojjete ammas walitti deebitee? Dhaabi gaa dhugoomsa. Maali leensa ija kanaatiin nama laaluun? Saa ati ammallee dhifama naan goone? Onnee irraa naan araaramne? Dhiisii waan dabre dhugoomsa. Hundee irraan fadhu. Ati garuu dagattee jirtaa? Naafeeti takkaa miti. Ani madaan tiyya hedduu. Ilaa amman fayyine? Akkaanan fayyu fadhiin qabdaati. Dhugommee ni barbaaddaati dhugumsa. Maaliifin hin feene yaa obboleetitiyya? Sita hojii dhallanne dhiisiiti. An namni alagaa tokko miidhamuun fadhu. Amma afaaniin immoo dhugumaan nan cisu jirta. Dhuguma hin shakkin. Haa eega akkas taate waan hin siin jiru tolee naan ni jetta. Tanis gaafa dhinaan ni deebista. Waan hin danda'u taanaan abshir garuu yaa obboleetitiyya waan humnatiyyaa olii nan gaafatin. Rabbiin keenyaa tan dandeenyen nun dirqine. Laa yukallifullahu nafsan ja'a. Ayeta quraanattis ni beeytee hanga ittiin namaan falmitu. Mormiirran jiru leensaa teenya. Mee waa hundaafuu yaadni kee maali? Tan irraa hin eegar. Ta barbaaddirraa jalqabi. Hayyee akka fuutuun barbaade dhugumsa. Hayi maali qaadhima na harkite? Maali yoon si harka ni fuuta? Intala bareedduu yoo na ilaalte haanii fudha. Anduwoo obboleettiin tee naman barenne si billaala. Intala qashtii nagaree inshaallah. Mee suuraa siin agarsiisi. In jarjarin kaa dhugumsa. Qaamaan fideetiin si agarsiisa. Silaa ulaallattu malee nahaan hidhattu. Humaa ansirra guuttadhe humaa ulaagaati yaan duriin siimee migaafaan ijoollee. Garuu mee yaasoo jennu dhugumsa akkaan hangafa keetee ni beeytaame. Nin beeka maalis kabajitu hin jiru leensa. Na hawajuu akkaan itti milkaneeffadhu. Filannooti yoo na jaalatte. Jechuun addaan naaf hin galle. Namaan ansii fila yoo itis filatte. Naaf hime qaamee gaarii taanaan silaayis eenyu waajibba. Waan toltu malee siniin jaaladha. Nan amantu yaa obboleessa. Ilaarrallee anuma shakkita. Laa waa siin shakkine. Laala ammoo dubbii takka laman godhini. Muciyyoollee ni beeytaa beeyte. Tam. Bilisee ariifasan. Bilisee. Leensaa maaluma jechuun jirta yaaboo. Dhugumsaan mana dhaqeeqa. Akka qalbiin teessii fayyitu feetaa miti. Akka onni irraa gammadu ni barbaaddaami. Kanaafuu na gammachiisi. Si gammachiisuuf maaliin godhu qaba? Waan ani itti gammadu atis itti gammaduu qabda. Hayi gammachuun tiyyaa fi tiyee walitti hidhaadha. Adda akkasitti beeytagaa. Kanaafuu na dho'isita hawaayummaa. Leensa rabbii ijii akkanan jeen. Duba waan isin jaa maaliif narraan fudhan? Bilisee fuudhinaan jechu jirtaasa? Bilisee fuuta. Hayi ati eenyummaa michiyyoo saniin beeytu? Dhugumsa amaalummaa haliitiin nama madaalin. Miciyyoon jijjiiramtee jirti. Ta dur beeytu sanii miti. Biliseen ijoollee jammaa hundarraa'u. Hin fixin. Maaliif hin xumura? Nama gaariidha. Kanaafuu si jaaladhiitiin jiraatis jaaladhu. Carraa tokko qofaan si hanna dhugumsa. Maaliif? Naafeeti nagee wajji jiraachuudhaaf. Obbolummaan hiyyaa fi itti fufuudhaaf. Hayyaa maal na fidde leensa? Amma qalbiin na dhage. Istihaaraatti salaatii san booda ni ilaallattani fuuta. Hayyaa'umaa jireenyi dabaree namoonni markataa warra bisaa hidhee. Duba Bilqiisaa Haruusni akkami? Akka gaarii akkuma agartu kana. Ani nagarree barsiitu harkee malee. Du'aan si godha akka ati sagartu. Waan bareedamti. Huggumatti dhuftee beeyta. Hayaddanaa baasa haa. Lakki yaadumatti dhuftee agarta. Nan sodaachisin kaa Bilqiisaa. Hin sodaatin waan gaariidha. Kee ammoo kiyya caalaa utaaluu danda'a. Ati sitti hin tolle? Alhamdulillah natti tolee jira. Bal'ina kanaa oliitis rabbiirraa ni eeggadha. Maal dhabdeetteeti yaa obboleettiiti? Nama jaalattu harkatte. Bakka shukrii galchi. Atis rabbiin nama jaalattu si haa jiru. Amiin. Garuu eenyu jaalattata? Kan hin jaaladhu ni beeka, kana jaalatu hin beeku malee. Gaafii tiyya cinaa malee guutuu naan deebisne. Hin ga'u? Naayim haapiliis. Afachu namaa tolseen jira. Eenyu faadisa? Haadhaa shumfaadhaansa. Muusaas wajji jira. Assalaamu alaikum. Aristoonni nama hamachuu hin dhiisne? Waalaikum salaam. Namni si hamate hin jiru seene. Biliseen isaas jirti kun warra leensaa. Anaaf baallamii bar. Asii wala gara jettee moo? Sawulaara dhaabbatanii ol seenaa kanurra. Ol seenaa. Bar kophee tanaan irraa buutite. Kopheelleen sababsatiin.
waan anas jiru sitti tolu dideensa keessarraa deemu. Astaghfirullah akkanan jeen yaa obboleettii ani fira kiyya dhiisiti diina kiyyaa hin jibbine. Siifii Musa firaasa? Fira. Karamin firri fira kiyyaa firaa jechuun dhageenye. Akka ajaa'iban irraa deebiste yoo firummaa teenyatatti fuuftu rabbi haa godhu. Dubbiin tun naan galle garuu an mee adda nu baasaa haa biliseena waa eenyutti heerumuu deemti. Baranaa ruusni xiixe musaatonni yanne. Xiyya ganaadha. Leki xeetti saamma itti aansine inshaallah. Mee tabilisee tana nu addeessa. Leensaan informaatiina qabdina fakkaata. Yaa boonatti minaan jamin abbaleeyyan anis guyyaa tokko namaan jaaladhe numaan harkadha. Guyyaa takka hin jeeniyoo amma inshaallah dhiyootti harkachuu teessa. Inni agarteefi duraan isin harkattee jirti. Ahaa beekee saahiba Musaa saniinsa. Saahibotan kiyyaa hedduudhaatti adda baasaa. Marwaan taanaan fuudhee jira. Eenyutu hafeessa ana isa keeddeessa maqaa beekaa. Isumee. Afaan ijoollee ammaan tanaan beenu gaanurraa ifa godha. Inshaallah yoo rabbi biraan taate wanni naan jette san taatee jirti bilise. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Galatame obboleettii yereensa. Gara fuulduraatti obboleeyyan gaarii akka taanu ni abdadha. Amma naa galte. Amma gurbuma dhiyoo tana abbaan isaa fuudhee gaa. Beetee jirtee dhugoomsaadhoo nuti hin sodaannu. Eenyu sodaata duwwaa? Biliseedha haa. Biliseen hin sodaattu waan hin mirkaneeffatiniif callifte malee. Amma adda baafadheetti dhugoomsaa kiyya jaalala kiyya dhugoomsu rabbi isaa godhu. Du'aayi gaa abbaan bira hin jiruuti eenyutu amiin ja'a. Atummaan jiif haa saayibaa. Yoo na qabattee hoo. Akkam jettu sun? Musa tapha hidhatee jirti. Duwwaa namni aruuza wal jala dhaqaa wal hanjamaa nama biraa fa'a. Hanjamaa qofa osoo hin ta'e waa hedduu bara. Maal fa'a? Atis amma haayee taateen na gaafatta? Akkuma nuuf ibsitan barbaanneeti. Waanta namaanii mani'eera. Itti deemtaa ni agarta. Rabbi yaada muraasa si haa gootu intalatiyya. Amiin abo. Hayaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibraahim guddoo isin galatoomfanna. Waan arraaf qopheeffannees asumarratti goolabna. Sagantaa guyyaa irraa keessatti gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi anis Usmaan Abdulaxii fi qophiilee gaggaarii asii olitti dhaggeeffattan tana kan nuuf barreesse obboleessa keenya Abuu Bitisaami. Qophii tafakkuriis Abdunaasar Tufaatu nuuf dhiyeesse. Barruulee gulaalee gama keenya kan dabarse ammoo obboleessa keenya Abuu Bilaal Huseen ture. Kutaan teeknika Nuural Hudaa ammoo waa hunda walitti qiqindeessee isin biraan gahe. Yoo fedhii rabbii taate inshaallah torbaan sagantaa soora qalbii birootii walitti dachaana. Isinis sagantaalee teenya caqasuu qofa osoo hin taane namoota birootiifis qooda kheyrii babal'isa. Torbaan gaarii isiniif haa ta'u jechaa asumaan nagee isinitti dhaamanna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة